Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kootee egaa irra koomedii hojjechuun fayyadu taane guyyaa kaleessa obboleessi koo lammii aaktarii yookaan lammii gowwaatiin kan beekamu peejii feesbuukii isaarratti waa'ee koo gadhiisee ture. So namoonni hedduun dhuftanii koomentiidhaan yaada garaagaraa barreessaa turtanittu. Ani kana miidiyaarra beefi kadhachuu yookaan maallaqa barbaade maallaqa kadhachuuf osoo hin taane ani nama hordoftoota 600 qabudha. So dhaabbata garaagaraa kan qabdan promooshinii akka isaan hojjechiisan barbaadeni yeroo ammaa kana haala miidhagaa haala bareedaa keessa hin jiru. Xiqqoo haalli tokko naaf mijatiin jira. Warri yaada badalaattan yaadaraa keessan dhaaba mana harabaa fottu warri jettan eeyyee dhugaadha. Umrii koo ijoollummaatti biyya harabaa dhaqee hojjedheera. Garuu immoo naaf milkoofne harmeen kiyya waan dadhabdee turteef gara biyyaatti deebi'een galee ergasii chaalenjii garaagaraadha kan na quunname. Ani amma nama kadhachaa jira otoo hin taane dhaabbanni garaagaraa na quunnamtanii kanaan sappoortii akka na gootanidha. Egaa namni kamiyyuu inkufaa inkaa chaalenjii garaagaraa dabarsaa kun immoo irratti miti. Hordoftoota amma kana baadhee chaalenjii ulfaataa keessa gatiin jiruuf namoonni hojii na hojjechiisuu barbaadan ani maallaqa kadhachaa dura misirra deebi'ee garuu hojjedhee jiraachuu barbaada. Hojjedhee chaalenjiin amma jiru kana keessaa ba'uun barbaada. Haala baay'ee ulfaataa kan jira. Ani nama fayyaa qabu nama akka miila qabu hojjetee jiraachuu danda'udha. Sumoo kanarrattu haadha daa'ima tokkooti hojjechuu waan nama barbaaduuf dhaabbanni garaagaraa nu quunnamtanii hojii akka nu hojjisiistan kabajaanis ni gaafadha. Jiraachuun barbaada. Jiraachuurrallee darbee immoo mucaa koo guddifachuun barbaada. Akkam jirtu nagaa keessanii har'a kan argamnu insuu yookaan maqaa tiiktookii isin beektan Shibirree waliin argamna. Guyyaa lamaan dura peejii feesbuukii kiyyaan insuun haala ishiin keessa jirtu rakkattee akka jirtu haala miidhagaa keessa kan jirre feesbuukiidhaan gallakseen ture. Haa ta'u malee namoonni koomentii baay'ee kennaa turanii insuun kan ishiin jette dhaabbataa fi oomisha isaanii namoonni dura rakaastanii na jajjabeessaa turtan hordoftoota 600 olittan qabaa. Oomishaa fi tajaajila keessan haalaan keessa jiru irratti haala gaarii waan hin taaneef oomishaa fi tajaajila keessan na beeksifadhaa na jajjabeessaa jechaa turte. Namoonni tokko gara Dubaay koottu namoonni kaan immoo fayyaa osoo qabdu akkamitti gargaarsa gaafataa jechaanii turani. Isheen kan jette gara biraati koomentiin kan kennamu gara biraati. Viidiyoo osoo hin xumuriin koomentii garaagaraa kennaa turani. Osoo saba biraa ta'ee waanuma garuudhaan miidiyaa irratti akka tol jajjabeessanii. So insuunis immoo kan jette dhaabbata keessaniif oomisha keessan na beeksisaa na jajjabeessaa kana qofadha kan ishiin jette. Kanaafuu ammas ishii jajjabeessuu warri barbaadan ishii gargaaruu warri barbaadan warshaan Oromiyaa keessa jiru dhaabbanni Oromiyaa keessa jiru beeksisa eenyuuf akka kennuun beekna. Maal yoo jajjabeessan tiiktookarii boru anaanis narra gaa waan ta'eef wal jajjabeessinaa chaalenjii kennaa fi jajjabeessanii jijjiiramtudha. Namoonni kaan immoo hordoftoota ishii warri taatan viidiyoo ishiin gallakkisu koppiliink sheer gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jenna. Maaliif waan baay'ee yaartetti ani viidiyoodhaan osoo isinitti footoodhaan osoo isinitti agarsiise miidhaan ofirra geessuutti suura ishiin argite argeera. Duutee ishiidhaaf qabu beekaa. Waa'ee dhabiisaas sadhabeetu beekaa. Namni yaala amma dhumaatti immoo perfeektiin ta'u. So yaada badaa warri naa laatan jiru yaada tokko. Yeroo baay'ee keessatti koomentiin arge osoo harka qabdu osoo miila qabdu osoo hojjechuu dandeessu maaf kadhattaa siin jedhu. Maaliif anatti dubbatte anan biraati dhaabbanni oomishaa fi tajaajila isaa abbaan qabeenyaa miidiyaa barbaadu tiiktookaroota kaan nuunis nu beeksifachaa jira waan ta'eef naa beeksisuu jetteeti. Garuu namni kaan akka ati qarshii na gargaara jetteen isa fakkaatee osoo viidiyoo isaallee fixiin koomentii kennaa ture. Eeyyee ani birrii maallaqa miti ammas kanan karadhee dhaabbanni piroomooshinii sana hojjechiisuu barbaadu naan quunnamudha. Haalaan jiru kana keessaati akkasin sadarkaa tokko labuttan abdiin qaba. Bakka wanni hin jedhuun qabu na bukkee dhaabbataadha ammayyuu. Akkam jirtu egaa viidiyoon kun nama hedduu bukkee akka ga'uudhaaf sheer koppiliink gochuudhaan nama bukkeenaaf ga'a. Egaa akkuma beekamu torbee kana akkan hojii barbaachaaf miidiyaa irratti ba'e hundi keessan quba qabdu jedhee yaada. Yeroo ammaa kana immoo Ameerikaarraa Dr. Caaltuu Urgaa hojiinaaf kennitee jirti jechuudha. Egaa Dr. Caaltuu Urgaa namootni hedduun keessan kan ittiin beektan dubartoota gargaaruudhaan kan ishiin beekamtu. Yeroo ammaa kana immoo carraa hojii mana ishii beeksisuu waan naalaattee jirtu asumaan galatoomii jechuun hin barbaada.
Kanaan dura biyyoota akka UK, Canada, Australiyaatti kan beekamu Eternal Health and Beauty hawaasa keenya fayyaduudhaaf karaa Dr. Caaltuu Urgaa Itoophiyaa keessatti damee isaa banatee jira. Maarreesinis fuula TikTok isaanii asiin gaditti meeshaan ta'e hordofuudhaan yookaan ammoo lakkoofsa bilbilaa asiin ol irratti mul'atuun nuuf bilbiluun oomishaalee isaanii fayyadamaa fayyaa fi miidhagina keessan al tokkotti wal faana eeggadha. Faarmaasii Orgaanikaa Dr. Caaltuu Urgaa. Maqaan koo Barsiisaa Ifaa Eebbisaan jedhama. Yuunivarsiitii Asoosaa irratti barsiisaa xiinsammuudha. Mata dureen keenyarraa kennaa walii kennuun faayidaa akkamii qaba hariiroo jaalalaa keessatti kan jedhu. Mee jalqaba kennaan maanu maali achirraa eegallu? Kennaan egaa hariiroo jaalalaa keessatti jaalalumti mataan isaayyuu kennaadha. Jaalala sanaa nama sanaaf kennita. Wantoota adda addaallee wantoota ati kennitullee hedduutu jira. Fakkeenyaaf gorsillee kennaadha. Akkasumallee kennaawwan xixiqqaa qabattee ati hidhattu uffatas ta'uu danda'a. Akkasumallee qubeelaas ta'uu danda'a, wantoota adda addaa ta'uu danda'a jechuudha. Siifin kana onnee tantoo waan barbaade mara osoon jiru hin gaddiitu naaf caalta hundarra sumaafi siifi. Mee kennaa walii kennuun kun hariiroo jaalalaa keessatti hagam barbaachisaadha? Hariiroo jaalalaa keessatti qorannaa adda addaas akka argisiisutti kennaan baay'ee murteessaadha. Hundee jaalala sanaa jechuu dandeessaa jechuudha. Kennaan hin jiru taanaan kennaa gaafa jennu maallaqa qofa yaaduun nurra hin jiraatu. Namoonni yeroo baay'ee hariiroo keessatti kennaa gaafa jedhamu maallaquma yaadu. Maallaqa duwwaa miti. Jaalalli mataan isaa kennaadha. Akkasumallee gorsi ati kennituufillee miiraanillee nama sanaa wajjin ta'uun gargaarsi adda addaa yeroo rakkinaattillee nama sana bira taa'uun yeroon keellee kennaadha. Akka sanatti jechuudha. Akkasitti beekamuu qaba. Faayidaa gurguddaa hedduu qaba. Inni jalqabaa miira namaa walittidha. Maal jedhama? Qorannaa tokkorraa kanan arge kennaani hormoonii gammachuu akka inni dabaluudha kan inni kaasu jechuudha. Hormoonii gammachuu si gammachiisuu dabalaa jechuudha. Kennaa masana waan ati kennitee miti walitti dhamiinsa miiraa qaba. Miira warra wal jaallatan lachuu baay'ee walittidha jechuudha kennaan. Isa jalqabaa jechuudha. Inni biraa haasaadha. Haasaallee ni jabeessaa jechuudha. Amma namoonni halkallatti haasaa halkallattiidha. Kennaa gaafa kennituufi halkallatti wajjin haasofte si wajjinan jira, sin jaalladha, si bukkeen jira jechuudha jechuudha. Haasaallee baay'ee maal godha fooyyessaa jechuudha. Akkasumallee hariiroo sana irratti akkuma sila kaasee gammachuu dabala. Nama sana jaallachuu kee fi hin gammadda. Kennaa sanaaf jettee miti hormoonii gammachuu dammaqsa waan ta'eef hariiroo sana irratti maal taata gammachuu qabaattaa jechuudha. Boqonnaa akkati qabaattu godha. Akkasumallee walamantaallee hin dabala. Faayidaan kennaa walamantaa akka walamantu godha jechuudha. Namni kun na jaallata jechuudha. Kennaa keessa namiti kan ilaalamu ko yaaduumti keeyyuu kennaa sana caala. Sanuma yaaddee ammati waan xiqqaa ta'uu danda'a. Amma namni ani maallaqan qabu ani kanan qabu maalan kennaa fi homaan kennuufi jedha. Kennaan dirqamaadha. Kennuu qabna. Waan nuyi kenninu gan waan xixiqqoo barreeffama xixiqqaa karaarraa bittee kennuufi dandeessa. Hiriyaa keessanaaf jechuudha. Waan birrii 100 200 jechuudha. Kun kennaa guddaa. Isaan kan isaan ilaalanii yaaduu kee ilaalu malee wanta ati kenniteef sana miti kan isaan ilaalan. Nyaata manatti hojjettee baattee dhaquu dandeessa. Isni sun isaan biratti bakka olaanaa qaba jechuudha. Amanamummaa lamaan gidduu jirullee baay'ee jabeessa jechuu barbaadeni. Kanaafi faayidaa gurguddaa hedduu qaba. San dubbadheen alatti illee faayidaawwan hedduutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo tokko anuma harkaan qabu harka qalleessanii jedhanii warri ofi dhiphatantu jira. Tarii warri kun akkam godhuu qaba yoo harkaan qaban? Kennaa maallaqa duwwaa miti jechuudha kan kennamu. Nama tokko dhukkubsatee yookiin dhukkubsattee yoo dhattee ilaaltellee kuni bira jiraachuu kee mul'isa. Namni sun waa rakkatee biratti argamteellee gargaaruun yeroo kee kennuufinillee bilbilallee irraa kaastee ergaa barreeffamaadhaan illee akkam oolte nagaa keedha maalirra jirtaa jabaadhu yoo jettellee kun kennaa guddaadha malee ani maallaqan qabu kennaa kennuu hin danda'u wanti jedhamu hin jiru. Maallaqan ilaalan isaan yaada kee ilaalu jechuudha. Yaadumti keeyyuu kennaadha. Yaada qabaachuu qabda. Homaa hin qabdu yoo ta'e maallaqan qabdu yoo ta'e yaada yoo qabaatte inniyyuu kennaa guddaadha. Boriisumatu maallaqatti jijjiirama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf homaa yaadda'uu hin qabani yaada qabaatan nama sanaaf yaada qabaatan jechuudha. Ka kennu kamirra caalaa qorannoon akeeku jira. Akkasuma warri kennaa kana eeggatan yookiin fudhachuu fi jaalallee isaaniirraa eegan warra dhiiraati moo warra shamarraniiti? Yeroo baay'ee kennaa kan kennu warra dhiirotaadha. Kan fudhatu warra shamarranidha. Gaafan akkas jiru shamarran hin kennanii miti. Shamarran darbanii kennaa hin kennu. Garuu irra guddeessa gahee guddaan kan irra jiru warra dhiirotaati waan ta'eef kennaa kana kan kennu baay'inaanii warra dhiirotaati jechuudha. Waluma qixatti ilaalama malee isaan sun hin fudhatu isaan sun hin kennu hin jennu garuu dhiirotatu irra caalaa kennachuu barbaade. Egaa kennaan kun gatii
dandeettii akkanaa qabaatee akka warri wal jaalate kun kennaa walii kennuuf maal gorsitare? Kennaan jaalala keessatti baay'ee bu'uuraa baay'ee murteessaadha. Kana goyoonfamuu hin qabnu jechuudha. Isuma dhiiraaf yoo amma shamarri tokko waanuma xiqqoo tokko qalama bittee yoo dhufte mataasaa miira addaatu itti dhaga'ama. Kanaafi kennaan dirqamaadha jaalala keessatti. Amma humna keenya nama jaallannu sanaaf yoo kennine baay'ee murteessaadha. Kennuu qabna. Kennaan hin barbaachisu akkasiidha jechuu miti. Kennaa gosa kennaa baay'ee haasofneerra waan ta'eef namni kamiyyuu kennuu hin danda'a. Namni hin kennine hin jiru jechuudha. Yaada qabaachuun yeroo kennuufiin wantoota xixiqqaa ta'an kennuu namni dadhabu hin jiru jechuudha. Kennaan bu'uura warri wal jaallatanii fi walii kennuun dirqama. Yoo walii kennan bareedaadha. Kennaa adda addaa jechuu barbaadeen. Siifin kana onnee tantoo waan barbaade mara osoo jiru.